Makaba kanilma kanafura kulkullu sadawa katoko amin matiwan waqayyo kan jaallatanu innis kan isin jaallatu sabbata barii guyyaa kanaan mana waaqayyootti kan walitti qabamne hundumti keessan akkam bultanii akkam jirtu akkam yoo nageessan maqaa waaqayyoo keenya uumaa keenya tiksee keenya uumamuma isaarraa kan ga'e galanni kan isarraa maddu uumamni isaa immoo isa galateeffachuudhaaf kan uumaman irraa ganamaa galgala qulqulloonni ergamoonni waaqayyoo dhukkubbii dadhabbii tokko malee kan isa galateeffatan nuyis immoo fakkeenya isaatiin kan uumamne galata nu keessa kaa'ee akka isa galateeffannu kan nu taasisee bakka kanatti walitti nu qabee maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u faarfattoota keenyarra bulee galata isaa akka dhageenyu kan nu taasise waaqayyo maqaan isaa ulfaatu faarfattoota keenyas waaqayyo nuuf haa eebbisu bara tajaajila isaanii nuuf adheeressu guyyaa har'aa akka fedhii waaqayyootti wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1-22tti isa barreeffamee jiru seenaa barreeffamee jiru ilaallaa jechuudha. Torban sanbata afuraffaa eegaa tsoomni guddaan tsoomni gooftaa keenyaa qabame sanbata afuraffaadha. Bu'uu isaatiin jalqabaa zawarada jedhanii achi qulqulluu jedhanii isa lammataa mukraab jedhan isa sadaffaa amma guyyaan irraa immoo matsaaguu yookaan namni dhukkubsataan kan ittiin fayye kan ittiin yaadannuudha jechuudha. Guyyaa kana wangeelli dubbifamu akka waliigala amantaa ortodoksiitti wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 eegalee isa jiru waa'ee dhukkubsatichaa waggaa 38 siree isaarra ciise. Seenaa isaa guutumatti wangeela Yohaannis boqonnaa 5 jalqabdaniitu dubbistuu dhageessu jechuudha. Sila dubbifamee jira. Mata dureen barumsa keenyaas fayyuu barbaaddaa kan jedhudha. Fayyuu barbaaddaa kan jedhee jecha kana dubbate gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos. Kan inni immoo gaafatu namicha silumayyuu waggaa 38 siree dhukkubbii isaarra ciisee ture sana gaafate. Bakki inni immoo ciisee jiru namni dhukkubsate kun Beetasidaa lafa jedhamtu balbala shankaraatti walgalamu kan qabdu mandara ayuudotaa keessaa see tokko balbala shanii walitti galu magaalattii sanatti jechuudha. Biyya keenya jira magaalli balbala shanii itti galamu. Akkana eessa jira? Finfinnee. Naqamtees jira, Annoora Oromoos Finfinnee jira, magaala karra shaniin iyyuu itti galamti. Akkasuma inni Beetasidaa jedhamu kunis balbala shaniin iyyuu kallattii shaniin itti galamaa jechuudha. Bara sana waraanni gatii jiruuf ala waraanni itti dhufu balbala cufachuun hin beekama biyya sanatti jechuudha. Ala waraanni itti dhufu balbala isaanii cufatanii namoota achi keessa jiran eegu waan qabanu sana eeggatu balbala cufatanii. Al tokko haalli biyyi tokko ittiin gaggeeffamuuf haala amantiin tokko waliin gaggeessamus xiinsammuu uummata sanaa nageenya uummata sanaa nageenya biyya sanaati wajjiniin. Namichi kun dhukkubsatee Beetasidaa lafa jedhamtu sana balbala shanii kan itti walgalamu bakka burqituun bishaanii jirtu sanatti egaa maatiin waggaa tokko dhukkubsachiisaa waggaa lama dhukkubsachiisuu danda'a. Isa booda ala dheeratu maatiin hundadhabaa manatti dhiisleen namicha kana fidaniitu akkuma rabbi isa godhu jedhaniitu lafa sabala amma jennu bishaan eebbifamaa jechuudha. Sabala jechuun bishaan eebbifamaa jechuudha. Bishaan hundumtuu bishaani garuu
maqaa waaqayyoo kan itti waamame immoo kan eebbifame immoo adda ta'a jechuudha. Holy water jedhu yoddoo kaanittis immoo bishaan qulqulluu jechuudha. Bishaan eebbifamaa jechuudha. Kanaafuu seenaa namicha dhukkubsatee kana guyyaa har'aa taate ta'ee fi gaaffii Yesuus Kiristoos isa gaafate kanallee walitti finnee ala ilaallu waan nama ajaa'ibsiisu baay'ee of keessaa qaba. Namni kun waggaa 38 bishaan sana biraa Beetesidaa lafa jedhamtu siree isaa irratti utuu hin ka'in achuma ciisee abdii godhata waa tokko guyyaanuma tokko namni dhaqeen bishaanichi alanni raafamu keessa galeen fayyaa laata jedhee eeggata. Namoota baay'ee qaamni isaanii irratee gogaan isaanii kanarratti addeettiin itti baatee namoonni arguu dadhabanii, namoonni deemuu dadhabanii, namoonni miilli isaanii kottaa'e adda addaa achitti argamuu turani qaamni hir'uun kun. Seenaa bakka sanaa immoo namichi kun dhaga'eera. Dhaga'uu bichaa duwwaa utuu hin ta'in naqees argee jira. Guyyaa guyyaadhaan ergamaan Waaqayyoo dhufeetu bishaan sana raasa. Eebbisa jechuudha. Akkuma bishaan qeesiin naqee eebbisu kadhannaa irratti maqaa Waaqayyoo waamuu isa booda immoo hordoftoota amantii isatti bishaan qulqulluu eebbifamaa sana akka facaasu jechuudha. Ergamaan Waaqayyoo kun dhufeetu bishaan sana raasa. Isa bishaanichi ala raasamee namni jalqaba bishaan sana keessa dhaqee cuubamee dhukkuba kamiyyuu qaburraa hin fayyaa jedha. Waaqaaf galanna ta'u. Waaqayyo karaa baay'ee fayyisuu danda'a. Hin danda'u? Karaa baay'ee fayyisa Waaqayyo. Amantaadhaan ija amantaatiin ala laallu karaa baay'eedhaan Waaqayyo nu fayyisa. Galanni isaaf haa ta'u. Akka nu isan argine diinni keenya seexanni immoo fayyisuu Waaqayyo akka hin argine nutti duucha. Gara baay'eedhaan nutti duucha. Dhukkuba duwwaa nutti agarsiisa. Karaa baay'eedhaan akka nama dhukkubsatu nutti agarsiisa malee akka Waaqayyo karaa baay'eedhaan nama fayyisu namatti hin agarsiisu seexanni. Humna isaa nuuf dadhabsiisu Waaqayyo. Maaliif kun ilaalcha keenyarraa fedhii keenyarraa kan madduudha. Waaqayyootti ala amannu karaa baay'eedhaan Waaqayyo nu fayyisuu danda'a jennee karaa baay'eedhaan dhukkubni nurratti dhufuu danda'a isa jedhu sanarraa of ittisuu dandeenya jechuudha. Jalqabuma ilaalcha keenyarraa. Kan biraa maatiin namicha kanaa bakka Beetesidaa jedhamtu kana fidanii kaa'anii irraa fagaatan. Nama tokko hin qabu. Inni fira qabu, inni nama qabu. Dhufeetu ganamaan akka bishaan sun raasameen dhaqee keessa bu'ee fayyeetu gara mana isaatti deema. Namichi inni kun ammuma danda'e tiratee nan deema lagni jedhee ka'u. Namni humna qabu inni kaan immoo isa darbee dhaqeetu cuubamee fayyee deema. Guyyaatti nama tokko duwwaadha kan fayyuu ture. Laala. Ergamaan Waaqayyoo bishaan sana eega raasee booda nama jalqaba gale sana duwwaatu dhukkuba isaarraa fayyaa ture. Kanaafuu amma ta'an egaa toora isaanii eeggatu jechuudha. Guyyaa kanayyuu namicha akka gergoo siree sanatti qabatee waggaa baay'eedhaaf achi ture kana arge Yesuus Kiristoos. Namichi kana argeetu waggaa baay'ee achirra turuusaa sana siree sanarra ciisuusaa dhukkubsachuusaa sana argee fayyuu barbaaddaa jedhee namichaan nama ajaa'ibsiisa. Fayyuu barbaaddaa namichi maal jedhee eeyyee gooftaa koo fayyuu nan barbaada garuu nama waa tokko bishaanichi alarni raasamu achi keessa nama nagalchu nama tokko illee qabu firan qabu nama qabu. Inni humna qabu dhufeetu, inni fira qabu dhufeetu, inni dandeettii qabu dhufeetu. Ana dursee keessa galee cuubamee deema. Ani immoo nama hin qabu, fira hin qabu, fayyaa hin qabu. Kanaafuu fayyuu nan barbaada garuu nama hin qabutti jedhe. Namni kun qalbii isaa sana keessatti maal yaade? Yesuus Kiristoos dargaggeessa akka fooniitiin nama dargaggeessaati tarii alkanna wajjin bulee ganama sana fuudhee gaafa ergamaan suni bishaan sana raasu keessa nagashee na fayyisaayii na gargaaraayii jedhee abdateetu ta'a.
nama nargadhee laata na gargaaruu danda'a laata anoo yeroo baay'ee of harkisee tiradhee sireerraa alan ka'ee cuubamuu dhaqu sana inni humna qabu na dursee deema inni dandeettii qabu na dursee deema inni nama qabu na dursee deema an naman qabu ittiin jedheetti mate maatiiwwan Waaqayyoo seenaan kun nama ajaa'ibsiisa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 38 siree sanarra namicha ciise kan akka inni yeroo baay'ee ciise argeetu fayyuu barbaaddaa isa gaafate fayyuu akka inni barbaadu wallaalee miti garummoo fedhii isaarraan kan ka'e innis immoo fedhii isaa sun waaqaan akka isaa guutame akka arguudhaaf inni boritti abdate namichi kun ganama barii tokko dhufee isa gargaaree bishaan raasamuu sana eegee isa keessa akka inni isa buusu yoo abdate namichi ciisee jiru kun boriftaanitti guyyoota dhufanitti abdate namichi kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu hojiin hojjetu har'a galanni isaaf haa ta'u kanaafuu maal jedheen kai isree kee baattadhuu deemedheen haasaan baay'isin isree kee baattadhuu deemedheen galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u haasaan baay'isin nama gambraasi namatin an naman qabu jettees irruu sitti dhaga'amin humnan qabu jettee dadhabbii sitti dhaga'amin kai isree kee baattadhuu deemisa waggaa 38 si baate siree sana baattadhuu deemedheen nama 38 siree isaa sanarra ciise sana ka'ee siree sana baatee deemu miti isinumti jarri nagaa qabdan iyyuu utuu sa'aatii 38 sireerra ciistanii tokkichaan achi kaatanii miilaan dhaabbachuu iyyuu hin dandeessan lafati isinii raasama dhaabbattanii daftanii deemuu hin dandeessan namni kun garuu guutummaa isaatiin nagaa argachuu isaa sana agarsiisuudhaaf siree isa baatte sana baattateetu deeme jechuudha cimina isaa sana agarsiisa fayyinni isaa kenname sun guutumatti fayyina waaqarraa isaa kenname humni isaa bakka bu'u reinstall yookaan nageenyi isaa sun deebi'ee isaa kennamuu isaa agarsiisa waaqaaf galanna ta'u maqaan isaa ulfaatu kun gocha guddaa abdii namatti horu maatiiwwan Waaqayyo namni sun maaltu itti dhaga'ama gammachuu akkamitti itti dhaga'ama fuulli isaa akkamii fataa akkam kolfa akkam gammada namoonni naannoo isaa jiran kun akkam ajaa'ibsiifatu ilaalamee arra borutu jedhee naman qabu firan qabu garuu guyyaa tokkoon fayya jedhee nama abdii utuun kutiin garuu yeroon itti dheerattee guyyaa waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii miti waggaa 38 obsee eege gaafuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara isaatti dhufu fayyuu barbaaddaadee eeyyee jedhee garuu naman qabu jennaan kai isree kee baattadhuu deemedhee maatiiwwan Waaqayyoo nama gammachiisa hojii Waaqayyo gaaffii laphee keenyaa meeqa jira waan hin deebine meeqa qabna madaa laphee keenyaa meeqa jira kan qolee gadi nu qabsiisee deemsisuu danda'u waan meeqa salphina meeqa qabna inni kaan nama qabaa inni kaan malaamaltummaa beekaa inni kaan beekumsa isaa qabaa inni kaan ganzaba qarshii qabaa inni kaan angoo qabaa jenneetu nu garuu maan qabnu jennee ala baay'ee kaasnaa Waaqayyo ala fayyisuu danda'u hin fayyisa galanni isaaf haa ta'u gaafa Waaqayyo nu dhaalu waan barbaannu waan gaarii sana hundumaa nu taasisa maqaan isaa ulfaatu nama tuffachuu nama firan qabaanne dhiisee bira darbu nama humnan qabaanne dhiisee bira darbu kan hin dandeenye jaalala namaatiin akka finyoo harkifamee samii teessoo isaa kabajarraa kan bu'ee nama ta'e jaalala qabu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ajaa'ibsiisaa hojjete keessaa hojiin inni guddaan tokko isa kana guyyaa har'aa jara dhukkubsataniif dhukkubni keenya maqaa adda addaa itti ba'ee dooktar maqaa adda addaa nutti baaseetu dhukkuba adda addaa al tokko jireenya keenya iyyuu nu murteessa waggaa amma kana jiraatta kana booda jiraachuu hin dandeessu of qopheessi
waan sii goonu sii goonee irraa kana caalaa waan sii goonu hin qabnu namoonni jedhaman baay'ee jiru. Mucaa daa'imman eeggaddas intelligent memberii ta'e sana beektu waggaa meeqa gurbichi isa pireezidaantiin biyya kanaa baasanii agarsiisan sana meeqa umurii isaa waggaa 13 waggaa 13 kana booda jiraachuu hin danda'u kaansarii qabatee jira hin du'aatti jedhan dooktar kana sartifikeetii kennee bakka sirriidha kana booda duutaa jedhee akka doktariitti akka beekumsa isaatti akka saayinsii lafa kanarra jirutti guyyaa mucaa sanaa murtaa'ee jira waaqni immoo hin jenne kunoo waggaa 13tti eeggaddaa muudamni kennameef kaansarii sana mo'atee ka'ee jechuudha waaqayyo maqaan isaa ulfaata nu dhageessisa kara baay'eedhaan waaqayyo beekumsa keenya ol akka hojjetu amantii jechuun bakka sana ga'uudha amantiin ala baay'ee waan ijaan ilaallu kana amanna yoo ta'e eenyuyyuu waan ijaan argu hin amana waan ijaan arguu hin dandeenye waan harkaan qabannee seensu gochuu hin dandeenye qaama keenyaan haasofnee ibsuu dadhabnu ageenyee kan hin beekne waan raajii waaqayyo nu dhaggeeffachisiisa maqaan isaa ulfaatu amantaa jechuun bakka sana ga'uudha isa sana laaluudha waaqayyo jireenya keenya keessatti akka hojjetutti dhukkuba meeqan nutti himame waaqayyo dhukkuba keenya fayyisuu danda'a galanni isaaf haa ta'u amma amantaadhaan cimnee yaa waaqayyo qoricha liqimsinu sanarra deddeebinee dooktarri waan nutti himu sanarra waan mana yaalaa deemnu sanarra fayyinni eenyurraa argama waaqayyo sirraa argamati nu fayyisii jennaan al tokko tokko speeshaalistiitti dooktarri jijjiiramee dhukkuba keenya arguu dadhaba hospitaala tokkorraa hospitaala akka tokkotti dhannee qabeenya keenya fixnee yeroo keenya fixnee dhukkubama keenya iyyuu baruu dadhabna al tokko tokko garuu waaqayyo siree kee baatadhuu deemi kanaan booda fayyifeettaa nuun jedha galanni isaaf haa ta'u isa kana fudhadhu mee yoo wayyoofte gaariidha yoo wayya'uu dhabaatte immoo dhaqi isa kana fudhadhuuti torban tokkoof yoo wayya'uu dhabaatte immoo kottu isa kana sii jijjiiraan jedhu waaqayyo laala akka dooktarii lafarraa doktoroonni lafarra jiranu qorichuma namaa kennanu sana tarii isa kanaaf isa kanatti ta'uu danda'a tarii isa kanaaf isa kanatti ta'uu danda'a jedhaniitu dura waan biraarratti shaakalaniitu egaa baay'ee ala jedhamu wantoota irratti shaakalu jedhanii achi immoo namoota fedhii qaban irratti shaakalu jechuudha shaakalanii ka'anii isa kanaaf isa kanatti ta'aa jedhaniitu fidu ta'uu dhabaannaan kottu immoo siin jijjiira isa kana immoo jedhu amma danda'an professional isaaniitiin ogummaa isaanii sanaan nama fayyisuudhaaf dhukkubarraa fayyisuudhaaf amma danda'an dadhabu dhama'u garuu immoo jarris immoo jabaadhu waaqa kee kadhadhu jedhaniitu immoo beekumsa isaanii sanarratti beekumsa isaaniitii ol kan ta'e fayyisuu kan danda'u waaqayyo akka ta'e immoo ibsu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u guyyaa har'aa namoonni dhukkubsattanii jirtan abdii kan itti godhattanuudha kan amantii keessaniin cimtanuudha wanti isin dooktarri isinitti hime dhukkubni qaama keessanitti dhaga'amu sun amantii keessaniin baduu danda'a waaqayyoon balleessa galanni isaaf haa ta'u hin balleessa ala baay'ee namicha kana ala ilaallu mee bakka namicha kana ta'aati waggaa 38 siree irra dhukkubsatanii rafuu maal jechuudha kun yookaan du'ee awwaalamee maatiin hin boqonne hiriyaan hin boqonne achuma irratti namni sun achuma jira dhiisanii iyyuu deemaniiru biyya kanatti nama la dhukkubsatu inshuraansii qabaa hin akkamamaa isa boodammoo dadhabu hospitaala galchuu guyyaa lammataa fira yoo gaarii qabaate marsanii bira ta'aniitu dhukkubsachiisu malee hin jiru achumatu taa'uu hospitaala isa ta'uu siineeroomii isa ta'uu maali isa tunuma taa'uu achitti waan barbaachisa godhaniif alam boqotu egaa yeroo isaa mijeessanii awwaaluudhaaf walitti dhufu homaa gochuu hin dandeenyu asii yoo isa bira teenye dhukkubsachiisnee jeja keessa laallee gaggalagalshinee dhukkubsachiisnee nuun jaallanna garuu jireenyi biyya kanaa immoo biilli isaa immoo dhufeetu mataa nu naannessee nuusa bukkee torban tokko ji'a tokko booda immoo ciisuu dandeenyaati manni iyyuu achi baduu danda'a ammooti jireenyi diigamuu danda'a ammooti jennee asiin immoo fiigna jechuudha jireenyi asii achi nu raasa ala kaannu sana
jabaannee kaachuu keenyaaf nan dadhabe jennee maali wanti kun yoomiin boqodha jenna malee nagaadhuma qabaannee fiignee baanee gallee dadhabnee argannee waan sanaaf yaa Waaqayyo galata kee jechuudhaaf lee al tokko afaan nu qaba. Maal dadhabbiin ganama sin fiigna galgala sin fiigna guyyaa akkanuma raatoofna maal biyya Ameerikaanii kun fiilmii kan arginee dhufne kan biraa as gaafa dhufnu fiilmii nutti hojjette kan biraa jireenyi isaa waliin argu maali wanti kun jenneetu sammuu keenya karraa sammuu meeqa jira fiiguu keenya ba'uu galuu keenya sanaaf Waaqa galateeffachuu qabna maatii Waaqayyo nagaa qabaannee baanee galuu waan ilaalliti akkana teessanii afura labaafattanii galshitanu somba keessan afurri fudhattanii baastanii galshitanu waanuma salphaa isinitti fakkaata mitis normaalii fakkaata amma sombi keenya dhukkubsatee oksijiinii afaanitti galshanii asiin galshanii somba keenya keessa galshanii isaan kaffaltiidhaan amma afura baasnee galshinutti afura baasnee galshuun kun waanuma tasaa nutti fakkaateetu Waaqallee galateeffannee beeku yaa Waaqa galata kee sombi koon hojjeta afura nan baafadha kuno afurin galaan baase normal jenna ija keenya kan amma nu dhukkubee yookaan manasariitti nu kaa'anii waan nu ajajanii yookaan immoo lakkii immoo kan iji kee baay'ee dadhabdeessanii biyya kana leensii immoo itti galshanii maal jedhanii amma biiliin dhufu amma maal jennutti iji keenya akkanaan ilaaluu isaatiif gatii kennine Waaqa galateeffannee beeku jara keenya qaamuma keenya tokkoon mee ilaala galateeffannee beennaa yaa Waaqayyo galata kee jennee beennaa akkanaan deemuu keenyaaf kanaaf ayyuun amantaa tokko kopheen qabu jedhee sanin iyyuu gaddaan ture amma nama miila hin qabne argutti jedhe isa caalaatu jira jechuudha isa caalaa jira jechuudha sababatti Waaqayyoon galateeffanne nagaa taanee yeroo ammaa kana ganamaan kaanee mana Waaqayyoo dhufne yaa Waaqayyo galata kee jennee isa dhaga'uun keenya isa galateeffachuun keenya gatii Waaqayyo nagaa nu kenneef galanni isaaf ta'u kan kaleessa galgala jedhaa nagaa bulaa jedhee rafee ganama kana kan hin kaane du'e meeqa jira addunyaa kanarratti jara kanarraa wal kaasee Waaqayyo nu fide isa galateeffachuudhaaf maatiiwwan Waaqayyo jireenya keenya keessatti kan arginu isa kana Waaqayyo kan nu fayyisu immoo fayyinni karaa adda addaatiin jira fayyina gaa saayintistoottis haa ta'u addunyaa kanarra jirri jiran karaa adda addaatiin fayyina kana karaa qaama ofii fiizikaal isa jedhan kanaan namoonni dhukkubsatanii fayyuu danda'u dhukkubsatanii jiraachuu danda'u fayyina kan barbaadan meentaal isa jedhanu kana karaa sammuutiin akkasumas immoo spiritual motional isa afuurawwaa kanaanis dhukkuba namoonni qaban baay'ee jira qaamni keenya yoo fayyaa ta'e sammuun keenya fayyaa ta'uu dhiisuu danda'a sammuun keenya yoo nagaa ta'e illee afurri keenya nagaa ta'uu dhiisuu danda'a namoota meeqatu jeeqama afuurawwaadhaan jireenya afuurawwaadhaan kana hundumaa eenyu fayyisuu danda'a Waaqayyo fayyisuu danda'a kanaaf fayyisa addunyaa kan Waaqayyo ilma Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisa addunyaa jennuuf kanaaf namoonni kana hundumaatiif jarri addunyaa kanarra jiran saayintistoota adda addaa doktoroota adda addaa kaa'aniitu isa physical isa mental isa spiritually kana yookaan immoo karaa afuurawwaa jiru kanaatiin namoonni akka fayyan dhukkuba isaaniirraa karaa adda addaatiin isa kaanitti qoricha kennaa isa kaanitti psychological treatment kennaa isa kaan immoo therapy adda addaa kennaa fi dhanni isaa kun akka inni fayyu taasisu akka inni bakkatti deebi'u taasisu namicha waggaa 28 ciise kana garuu amma wanaa seenaa addunyaa kanarratti hin jiru namoonni tokko dhukkuba tokko wajjin amma baay'ee gara Afrikaa kana gaafa dhufnee treatment yookaan immoo check up isa jalqabaa goonu TV qabdan hundumti keessan but it is not active isiniin jedhu naannoo sanarraa gatii dhuftanuuf TV kan jedhamu jira gatii kana kittibaata sana fudhachuu qabdan yookaan qoricha sana fudhachuu qabdani garuu active miti yeroo waan tokko TV yoo dhufe ka'uu dammaquu danda'a jedhu direct dhukkuba sana qabdu jedhameetu ta'in naannoo dhukkubni sin jiru sanarraa dhuftan gatii ta'eef gara kanatti gara Awurooppaatti gara Ameerikaatti gara Kaanaadaatti alla dhufamu namoonni gaafa Afrikaa sana oddoo
marsaa yookaan jarri doktoroota oddoo kana dhukkubni kana jira jedhanii dikteet godhanii kaawwatan sanarraa ala dhuftan dhukkubsatanuu dhabaattanus aktiiviyaa ta'uu inaktiiviyaa ta'uu garuu jira fudhadhaa isiniin jedhu jechuudha nuun jedhu jechuudha. Kun maal agarsiisa ala jennu addunyaan amma keessa jiru dhukkubsatee jira. Addunyaan amma keessa jiru yeroodhuma ammaa kana ilaala addunyaa sechi raafamu kana raafama kana keessa gaa al tokko raafama keessa maaltu ba'a jedhu maaltu ba'a maa sodaattanii kanaafuu raasamuu isaa turuu dhaaree tarii dadhaa keessa ba'uuf jira maaliif ala addunyaan akkanaa raasamu isa tokko faduutti lixaa isa tokko faduu ba'a. Sabiyya keenyaa duwwaa miti addunyaa dhuma tamma yeroo ammaa kana siistamuma addunyaa kana turaasamaa jira. Isa kana keessatti namoonni psychological baay'ee sammuu isaanii dhiphatee jiru dhukkubsatee jiru baay'ee jira. Ukraine yoo dhattanii waraanatu achi jira. Gara Middle East yoo dhattan waraanatu achi jira. Afrikaa yoo dhattan biyya keenya yoo dhattan yeroo sammuun namaa yeroo ammaa biyyuma keessatti sammuu dhukkubsachuudhaan gara dooktara sammuudhaan dhukkubsate barbaachuutti kan deeman namoota baay'ee jira. Maaliif wanti isaan abdatan namoonni baay'een jarri seeratu mannee jirra haalli nu irra jirru gaarii jira jedhanii barcuma isaanii kanaan booda teenyee jarri durii maal jedhu funyaaniin dhadhaa dhugaa turee jedhu miti abaluun funyaaniin dhadhaa dhugaa turee jedhu sooressa gaasa funyaaniin dhadhaa dhugu jechuudha. Inni kun gaasa acooma nyaatu funyaaniin dhadhaa dhugee maaloo jedhanu inni kaan immoo alanii dhadhaa dhugu ibsaa qabaaf dhaabbatee ibsaa qabaaf amma namicha isa funyaaniin dhadhaa dhugu sanatti yoo aduun lixxe isa ibsaa isaa baatee jiru sanaaf immoo aduun ba'uu dandeessa jechuudha laala. Inni kun addunyaan ala kana raafamu inni kanan nattafe ibsaa qabee kan dhadhaa obaasu jalaa deemaa jira. Isaan muree afaan kaa'utu deemaa jira jedha. Inni muree afaan kaa'u sun yeroo aduun yeroon isaa dhuftu yeroo raasamni dhufu isa muree nama nyaachisu sana ofii nyaachuu jalqaba jechuudha. Isatti aduun isa sanatti nirti isa kanaaf immoo aduun baati jechuudha. Haqni addunyaa kanarraa ala kanaan jijjiiramu raasamana kana keessa Waaqayyo immoo kaayyoo qaba. Akka nama amantaa qabuutti immoo irraasaminaan jedha Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Isin irraafaminaan jedha. An akka ijoollee abbaan qabaannetti isin dhiisuun jedha. Dhukkubsatinaadha. Sammuu keessan akka isin jalaan miidhamne. Yeroo amma manni amantaa asii achi raafamee yeroo teeknooloojii nama jiru wanti hojjetamu hundumaa miidiyaatti ba'ee salphinni namaa inni achi keessatti mana amantaa jedhamee da'oo godhatee hojjetamu hundumaa ala ba'u ala raafamtanu tokko boossanii fuulli keessan imimmaaniin diimatee iji keessan diimatee imimmaan fuula keessan irra gadi ala yaa'u abdiin kutinaanuun jedha Waaqayyo. Isin wajjin jira jedha. Emotional, spiritual yookaan immoo isa afuurawwaadhaan nu fayyisuun Waaqayyoon wajjin jira galanni isaaf haa ta'u. Isin hin dhiisuun jedhe Waaqayyo. Kanaaf isin fayyisaa nuun jedha akka nu jabaannuuf raasamina kana keessa jara dhadhaan nu ba'uudha malee jara aduun nutti lixxu mitiidha. Yoo qophoofnee keenya yoo beeknee jiraanne yerootti beekaa nuun jedha Waaqayyo. Yerootti beekaa dammaqaa jiraadhaa nuun jedha. Akka nama rafuu miti akka nama rafiitii irraa dammaqee ka'ee kanatti yeroo keessa jirtan kana hubadhaa nuun jedha Waaqayyo. Yeroo keessa jirru kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo keessa jirru kanatti immoo dammaqnee of eeguun fayyina Waaqayyoon taasisu kana arguudhaaf dandeenya jechuudha. Akkanaan dhufnee walitti qabamnee Waaqa keenya galateeffachuun fayyina saayikooloojii guddaa tokko. Fayyina spirituaalii guddaa tokko. Yeroo ammaa namoonni nama jeequu barbaadan amantaa da'oo godhatanii jeequ. Ala baay'ee ala argitan. Amantaa sana meeshaa godhatanitti fayyadamu. Isa Waaqayyo jareen addatti karaa addaatiin amantaatti fayyadamu. Gaafa deeman namoonni amantaa kana ija dunuunfatanii dogongorallee ta'uutu beekanuu ofii isaaniitii waan hojjetan sanaan kan itti guyyaa rafiitii dhabanii guyyaa boqota dhabanii halkan rafiitii dhaban meeqan jira maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf nu fayyisuudhaaf fayyuu barbaaddu kan nuun jedhu isa kana nu fayyisuudhaaf Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u.
isa saayikolojiidhaan ilaalcha keenyaan miidhamne, isa qaama keenyaan miidhamne, isa sammuu keenyaan miidhamne kana hundumaa Waaqayyo nu fayyisuudhaaf fedhii isaati. Waaqayyoof galanni isaaf haa ta'u. Hin dhiphatinaa. Waaqa nu fayyisuu qabna. Dhukkuba dooktarri maqaa isinitti waame sanaan waa taana jettanii yaadinaa. Isa caalaa Waaqayyo isin fayyisuu danda'a, galanni isaaf haa ta'u. Amma akkuma dooktar sana bira dhannee qaxaroo isaa utuu hin dabarsin, beellama isaa utuu hin dabarsin isatti deddeebinu Waaqayyoon asitti dhufnee Waaqayyoo waliin waaqeffachuun gaariidha. Wal jajjabeessa. Tokkummaa keenya cimsa. Haa ta'u malee dhuunfaa keenyaan immoo Waaqayyo fuuldureetti jilgeeffannee isa gaafachuun, isaa wajjin neetworkii keenya cimsuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Dhuunfaa keessaniin akka maatii keessanittis akkasumas immoo akka waldaatti akka immoo asitti walitti dhufnu immoo isa kana jajjabeessaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyo nama hin gatu. Waaqayyo nama hin dagatu. Eessaa fideetas nu kaa'e. Mee gara boodaatti deebi'aati eessa turre? Maal keessa Waaqayyo nu dabarse? Akka namaatti waan namni keessa darbee as geenyu keessa geenyeetas geenye utuu Waaqayyoon wajjin hin jiraanne eessa turre? Eessarraa nu fide Waaqayyo? Eessarraa fidee asiin nu ga'e Waaqayyo? Isa amma keessa jirru kana galateeffachuudhaaf eessarraa akka kaane deebinee of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ada baay'ee jireenya amma keessa jirru asiin jireenyi dabaleera jenna, asiin giroosariin kunoo dabaleera, asiin hojii dhabamuun akkana dabalee jira, asiin addunyaan akkana raasamtaa jirti. Maaloo jenneetu of dhiphisna. Maaliif? Barri amma nu keessa jirru barra informationii gadi ta'eedhaaf asii achiin wanti dhufu hundumtuu sammuu keenya dadhabsiisuu barbaada. Garuu akka Waaqayyo ogummaa isaatiin nu uume sammuu keenya kana waan itti galchinuuf waan keessaa ittisnee isa eegnu immoo eeguun baay'ee barbaachisaadha. Waan dhageenyu hundumaa yoo sammuu keenyatti galchina taane fayyuudhaaf yeroo nutti fudhata jira keenya. Waan dhageenyu waan gaarii waan Waaqayyo irraa dhufu yoo ta'e garuu caba keenya fayyisa, galanni isaaf haa ta'u. Dhiiga keenya dhaabbisa. Dhukkubbii keenya balleessa. Abdii nutti hora. Isa wajjin ala jiraannu yoo duutillee fooniin nutti dhufe, du'a foonillee nutti dhufe akkuma Diyaaqoon Istifaanos sana jilgeeffatee dhagaadhaan isa reebuu barbaadu. Ilaalaa akka inni nama dhukkub dhagaadhaan reebamuun nama tokko miti, dhagaa tokko miti. Namni isa marsee jiru dhagaa baattateetu isa tumuudhaaf iyyuu ilaallata. Inni wal jedhee ilaala gara samiitti. Gaafa laalu duumessa miti kan inni arge. Wal jedhee jilgeeffatee gaafa laalu namoota dhagaa gurguddaa baatanii irra buusuuf deeman sana miti kan inni arge. Jilgeeffatee wal gaafa ilaalu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos teessoo abbaasaa sanaan qixxeetti arge, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf maal jedhe? Yaa Waaqayyo jarri, yaa abbaa koo jarri waan hojjetan hin beekanu, cubbuu isaanii kanatti hin lakkaayin jedhee. Hin danda'amaa jara keenya achi ga'uu dandeenya. Wal ilaallee wal jajjabeessinee gara sanatti akka guddannuudhaaf walitti dhufna. Isa nu marsee jiru, isa dhagaa baatee nurra buusuudhaaf jiru tun ta'in isa dabarsinee, isa nu waame, isa siin nu ga'e sana ilaaluu dandeenya. Inni amanamaadha yeroo hundumaa. Nu fayyisuudhaaf nu wajjin jiranni yeroo hundumaa. Fayyisaa addunyaa fannoo irratti arguu dandeenya yeroo hundumaa. Rakkoon ala dhufu, gidirra ala dhufu. Nu fayyistanu jettee achirra dhukkuba keenya hundumaa baattee, dadhabbii keenya hundumaa baattee fannoo irratti nu fannifamtee du'a keenya duutee jireenya kee nu kennite jechuu ni dandeenya. Nutti mul'ata. Isa kana waliin ilaaluu kan qabnu jechuudha. Waan nu marsee jiru yoo waan lafarra jiru kana yoo ilaallate lafti iyyuu si gigaattee nu liqimsuu dandeesse, inni sodaachuu dandeenya. Namoonni tokko akkanatti kan sodaatan baay'ee jiru gati ta'e. Barri kun bara dhumaati. Wanti tokko iyyuu hin jiru dhumeera jedhanii jarri marga nyaachuutti deebi'an jiru. Jarri mana keessatti baqa Gooftaan dhufuuf jira laa jara keenyaa maaloo jedhanii ta'anii beeluudhaan nama 200 300 mana keessatti fixantu jiru.
addunyaa kanarratti yeroo ammaa yeroo dhumaa ta'edha saganarra waaqayyoon waa eegu yeroo raasamina akkanaa keessa of jabeessanii maatii ofii eeganii waldaa ofii eeganii saba ofii eeganii biyya ofii eeganii dabarsuun gumaacha guddaa barbaachisa jechuudha hubannaa guddaa barbaachisa maatiiwwan waaqayyo akka biyyaatti addunyaan dhukkubsattee jirti biyyi dhukkubsattee jirti tokko tokkoon keenya mataa keenyaan dhukkubsannee jirra yeroo ammaa fayyina barbaanna fayyuu barbaadnu nuun jedheen barbaadanu fayyuu barbaanna yaa waaqayyo fayyuu barbaanna yaa gooftaa fayyuu barbaanna yaa gooftaa si malee maan beeknu kanaafuu waaqayyo immoo akkana jedha madaa keessan isinirraan qoorsan jedha waaqayyo galanni isaaf haa ta'u madaa keessan isinirraan qoorsaa dhukkuba keessanis isinirraa fageessaa nuun jedha kunoo yoo natti deebitan anaa wajjinis yoo taatan yeroo dhukkuba keessanii ani isiniin fayyisaa jedha kitaaba ba'umsaa seera ba'umsaa boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti waaqayyo ani isiniin jedhee yoo gara kootti deebitan yoo seera kootiin bultanii abboommii koo eegdanii akkan isiniin jedhutti yoo deemtan an dhukkuba keessanirraa isiniin fayyisadha galanni isaaf haa ta'u isa dhageenyee dhufna waaqayyo malee maan beeknu sitti hafne yaa waaqayyo jennee jirra nu fayyisa moo nu fayyisa waaqayyo nu fayyisa galanni isaaf haa ta'u kanaafiyyuu Jeremiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 14 irratti na fayyisi yaa waaqayyo jedha na fayyisi yaa waaqayyo ati yoo na fayyisteen fayyaa jedha eenyu yoo nu fayyise fayyina waaqayyo laphee keenyarraa ana dubicha laalina diyaaqooniyaas jiru laalina undumti keenya kanas dhufne eenyuun arguuf dhufne waaqayyo arguuf dhufne ce'aa deemaa qeesichi gati arguu dadhabeef miti phaaphaasichi gati arguu dadhabeef miti diyaaqoonichi gati arguu dadhabeef miti haayiraarkii tajaajilaatiin kun malee waaqayyoon arguu miti darbaa ce'aa waaqayyoon arguudhaaf hundumti keessa waaqayyo hunda keenyaaf abbaadha abbaa jennee hafuuratti isa kadhannu nuu kenne waaqayyo ilmi isaa waaqayyo Yesuus Kiristoosiin ergee abbaansaa abbaa jennee ayyaana sattiin kadhannu nuu kenne jedha galanni isaaf haa ta'u jaalala waaqayyooti jarri kakuu moofaa keessa turan isa kana argadde nutu argate nutu isa bare dhugaa kallattii isheen jirtu barre daandii ishee amantaa kana arganne kanaaf jireenya bara baraatti baanaa jechuudha isa kana keessa fayyinni kan jiru maatiiwwan waaqayyo dhukkuba yeroo duwwaa miti fayyina lubbuu keenyaatiif illee waaqayyo nu barbaachisa amantaa keenyaan cimuudhumaaf illee waaqayyo nu barbaachisa waggaa ammamii cimnaa dhukkuba ammamii qilleensa akkamiin dhufeetu nu raasa lolaa akkamiitu nu boodaan dhufaa rooba akkamiitu nu irratti rooba aduu akkamiin nu irratti ba'a jarri kun hundumtuu jaalala waaqayyo irraa addaan nu baasu jaalala waaqayyo qabnurraa qilleensi dhufe amatamuun yoo dhufe jara keenya maqaballeessiin yoo dhufe duulli yoo nurratti dhufe lolaanni jedhamu isa bokkaan roobee lolaa fidu sana duwwaa miti isuma kana lolaa jechuun qilleensi bubbeen yoo bubbaa'e qilleensi yoo dhufe kan jedhu asii achi raasamuu sana isa kana keessa cimnee isa ilaalle isa waame waaqayyo keenyatti amma dhumaatti cimnee jiraanna mootarii ala maqaan keenya ka'ee laalisamnee maqaan keenya wal ka'ee faarfatamee galanni nuu ga'u ala sana bulluqni nutti dhagaame eeyyee anatu kana godhe akkana goone jennee waaqaaf isa kana nu taasiseedhaaf galateeffachuu mannaa ofitti fudhannee tarii immoo ala namni xinnoo maqaa keenya immoo kaasnu immoo abdii kutannee boodatti deebinaa dhukkubanni kun boodatti deebi'uun akkan haadha manaa Loot boodatti see deebitee millatiin jedhamnaan boodatti deebitee millattee utubaa shaboo taatee haftee jira kitaaba qulqulluu keessaa teellaatti hin laalinaa teellaatti hin deebi'inaa gara fuuldureetti deemaa al tokko gara fuuldureetti ala deemnu gara makka deemnu hin beeknu eessa deemnaa jara keenya maalitti deemaa jirraa maaliin mul'atu karaan kun akkamitti deemna jennee achi keessatti raafamni uumamuu danda'ee dhukkubsachuu danda'a mata dhukkuba kana keessa Israa'el raafameetu bineensaan iddamee dhume madaa'e
wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti argina amma Museen bineensa sibiilarraa hojjetee fannisutti namni hundumtuu boodatti teellaatti deebi'uu isaatiif karaa waaqayyo isa waamee gara fuuldureetti deemi jedhee sanarraa garamitti akka deemu wallaalee yeroon dheerannaan yaadannoo kaleessaa keessatti deebi'ee waaqni waan isaa godhe sana irraanfateetu gara boodaatti ala deemu dhukkubsate. Jawwee marrataa bineensa lafaatiin iddameetu baay'een isaa dhukkubsate. Baay'een isaa madaa'e. Inni kaan hin du'e, inni kaan dhukkubsatee marzii sanaan dhukkubsatee ciise. Dhumarratti Museetti deebi'anii maal Musee siif waaqayyoon fuulduratti cubbuu hojjennee jirra. Siinsi amannee jirra. Waaqayyo irrattis badii hojjennee jirra. Dhiifama nuu taasisi maaloo dhiifama waaqa nuu kadhadhu. Museen fayyina sanaaf bineensa sibiilaa akka inni hojjetee fannisu taasiseetu jarri dhukkubsatan dhukkubni isaanii itti cime sagalee bineensa fannifamee sana ala dhaamu sibiila sana ala dha'an isa sana dhaga'uudhaan jarri itti cime ilaaluu danda'an sibiila isa fannifamee sana arganii bineensa isa fannifamee jiru sana arganiitu dhukkuba isaanii irraa fayyaneedha. Bara sanatti Israa'el kanaan fayyise. Sababni dhukkuba isaanii teellaatti ilaaluu isaaniiti. Waaqayyo waan isaanii godhe irraanfachuu isaaniiti. Kallattii ittiin deeman sana yoo jalaallee duumessa'e arguu yoo dadhaban illee waaqayyoon obsanii eeguu dadhabuu isaaniitiin miidhaman. Dhumni isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jara dukkana keessa turre. Jara diiyaabiloos nu miidhee nu dhukkubse. Jireenya keenyattis aladuu nu lubbuu keenyattis diiyaabiloos gooftaa ta'ee jiraate ijoollee Addaamii fi Ewaan fannoo irratti akkana fannifamee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos madaa isaatiin dhukkuba keenya hundumaa fannoo irratti baachuusaa nuu jedhee bakka keenya du'ee jireenya isaa nuu kennuu isaatiin hiikni isaa fayyinni nuu ta'ee jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Isa kana yeroo hundumaa dagachuu hin qabnu maatiiwwan Waaqayyoo. Kun gara fayyina isaa jireenya bara baraatti argannu lubbuun keenya fiizikaalii, meentaalii, mooshinaali sammasila jedhanii doktoroonni bakka sadii maalitti baasan dhukkuba sana hundumaa ittiin kan nu fayyisu jechuudha. Cimina kan ittiin argannu jechuudha. Ala baay'ee sammuu keenyarraa jalqaba. Hafuura keenyarraa jalqaba. Namoonni baay'een waan ati kadhattu, waan ati waaqayyotti himattu, waan gaarii jechootumayyuu hin beektu yoo ta'e mee waaqayyo ani jechuma ittiin si kadhadhu hin beeku akkuma kitaabaadha dubbisi jettanii harka bal'istanii fuuldura isaa dhaabbadhaa jedhu. Namoonni tokko tokko jechoota beeku filatanii akkaataatti waa kadhatanu beeku. Tokko tokko immoo waanuma itti dhaga'amu sanallee jechoota ittiin ibsatu hin beeku. Garuu utuu nu hin dubbatin waan nu beeknu inni nu uume beekamoo hin beeku. Galanni isaaf haa ta'u. Isa arraba keenya irraa miti isa laphee keenya keessaa ilaalanni galanni isaaf haa ta'u. Isa laphee keenya keessaa ilaaleetu lafa cabneerra jennetti nu kaasee nu supheetu nama nu taasisa Waaqayyo. Lafa madoofnetti madaa keenya xaa'ee gogsee Waaqayyo fuuldura isaa nu dhaaba. Akka namaatti hin jirru turre akka Waaqaatti jiraanne nu fayyifatee galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf fayyisaa jennaan. Kanaaf fayyuu barbaanna yaa Waaqayyo nu fayyisi kan jennuuf kanaaf. Mana baay'eetu dhukkubsatee jira. Nama baay'ee dhukkubsatee jira. Biyya baay'ee dhukkubsatee jira. Waldaa amantaa baay'eetu dhukkubsatee jira. Amma fayyuu barbaanna. Yaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu fayyisii jechuu qabna. Fayyuu barbaanna. Sababa ni matinaa. Maalan qeesiin kun akkana taanaan iyyuu achii dhabame. Diyaaqoniin kun akkana taanaan achii dhabame. Faarfattoonni kun akkana taanaan achii dhabame. Akkuma namichi fayyuu barbaadda jennaan maa fayyuu mana barbaada garuu firan qabu nama na deeggaru nama na bira dhaabbatu hin qabu maaloo himate isa dhiisi jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos siree kee baatadhu ka'ee haasaan baay'isini. Akkana Waaqayyo ala nu fayyisu ilaala akkam laphee keenyarraa fayyina akka barbaadnu akkan ilaala. Kanaafuu
ala waaqayyoon tajaajilu galata namni nuu kennuu dhiiseedhaaf miti ala faarfattan ala waliin dhaabbannee faarfannu ala wal tajaajilu mana waaqayyoo keessatti waan mana waaqayyoo keessatti walii goonu namni ija keessatti nu fudhatee galata nuu kenneef dhiiseedhaaf miti waan waaqayyo nuu taasise sanaaf iyyuu gammachuudhaan fuulli keenya ifee hojjenna jechuudha. Fayyina sararaan arganne galanni isaaf haa ta'u. Miillaaf arga nagaa qabaannee isa tajaajiluun keenya waan guddaadha. Qaamni keenya guutuu ta'ee isa tajaajiluun keenya waan guddaadha. Ala hospitaala dhaxxanuyyuu nagaan hammam akka gatii qabu kan ilaaltan wal tokko tokkoon ala hospitaala dhaxxanuudha. Namoota achi dhibamanii jiran ala argitan jechuudha. Isarraan kana fechii on deemne ta'e fayyaan keenya maal akka ta'e hin beeknu. Alammoo achi keessa hojjettu yoo ta'e waanuma dhukkubsachaa sana iyyuu raafachuu immoo dandeessu normaal godhattu immoo achi keessa ala jalqabaa isinitti mul'ata malee. Maaliif namummaanuma keenya ala waaqayyo nu uume akka sanatti sammuun keenya waan adda addaatiif adaptable yookaan immoo ala jalqabaa jajuudhaan ala jalqabaa na'uudhaan jenna isa keessa yoo turre waraana keessa illee jirri ala waraanni jalqabamu keessa turanii fi feelingi itti dhagaamu yookaan waan jarri keessatti dhagaamu sanaa fi eegamu waraanni waggaa tokko waggaa lama turee booda waan itti dhagaamu tokko miti. Akkuma normaalitti fudhachaa deemuu danda'u. Garuu addunyaan amma keessa jiru hundumti keenya namni fayyuu barbaada. Waaqayyo moo isin hin fayyisan nuun jedhee jira. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo isin hin fayyisaa. Maaliif duutu? Fayyinni kun immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf namicha isa kana duwwaa irratti hin hafne. Hojii bartoota isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jalqabee Phexros Yohannisiin namicha dhukkubsatee harka qalleeyyii ta'ee nagaan qabu taa'ee kadhatu gaafa mana waaqayyoo dhufanu Phexrosiidhaaf Yohannisiidhaan kadhatee ture maaloo waan aayitadhaa annan qabu nagaan qabu jedhee kadhatee ture. Garuu Phexros yommuu sana isa argeetu dhaabbate mana qulqullummaa sana galuudhaaf isa argee dhaabbate. Namichi gammadeetu waa birrii wayii waanuma tokko saa kenna rakkoo kootiif jedheetu sarraa eege. Garuu Phexros nu warqee sin qabnu birrii ati yaaddu sin qabnu garuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin ka'ii deemi jedhee maqaa waaqayyoo ulfaatu namichi ka'ii deemi. Maqaan isaa ulfaatu. Ofii duwwaa miti Yesuus Kiristoos kan fayyise. Bartoonni isaas immoo isaa wajjin kan turani ayyaana fayyisuu kana jaraaf kennee jira jechuudha. Kanaaf hundumti keenya immoo isa kanarraan kan ka'e namni dhukkubsate illee yoo jiraate amantiidhaan walii kadhadhaa jedha. Namni dadhabe isin keessaa yoo jiraate namni dhukkubsate yoo jiraate illee amantiidhaan walii kadhadhaa. Isa dhukkubsataan sun akka fayyuu danda'utti. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti kanaaf wal keessaa namni hafuura hamaa qabamee jiru yoo jiraate yoo qaamni isaa dadhabee jiraate yoo dhukkubni itti dhaga'amate yoo hafuurri isaa jaraa dadhabee jiraate amantaadhaan walitti dhufanii walii kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo nu fayyisa galanni isaaf haa ta'u. Gatii kanaatiif hundumti keenya kan asitti argamne fayyuu barbaanna. Kanaaf fayyuu barbaannaati yaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu fayyisi jennaan. Innis immoo dhukkuba keenya hundumaa maree ofitti fudhatee fannoo irratti fannifamee dhukkuba keenyaan nu du'ee jireenya isaa immoo nu kenne galanni isaaf haa ta'u. Isa kanatti immoo amannee jireenya bara baraa isa asirra lafa duwwaa utuu hin ta'in mootummaa isaattis argannee akka jiraannu Waaqayyo nu gargaaru. Maqaan isaa ulfaatu kan nu kakaasee nu jalqabsiisee nu xumursiisee Waaqa keenyaaf galanni isaaf haa ta'u. Waaqa nu barsiifatee Waaqa nu gorfatee galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma abbaan keenya akka gaariitti nu barsiisaniiru Waaqayyo sagalee jireenya isaa dhageessisu. Sagalee jireenya isaa dhageessisu. Sagalee jireenya isaa dhageessisu. Nutis kan dhageenye nama mootummaa isaa dhaaltu mootummaa isaa ta'u Waaqayyo nu haa dandeessisu. Egaa wanti dabalamu hin jiru abbaan keenya akka gaariitti nu barsiisaniiru waa'ee namicha dhukkubsatee waggaa 38 sireerra ciises bidiraasaas wangeela keessaa caqasanii akka gaariitti nutti himaniiru. Namichis immoo fayyina argateera. Egaa namichi yeroo sana fayyee nuti immoo har'a fayyuu qabna. Yeroo sana akka seenaatti dubbachuu hin ta'in
Kiristoos yeroo inni godhe sanatti har'as hunda hojjetaa jira hojjechaa jira Waaqayyo yeroo hundumaa hojii isaa yeroo hojjetan takkaa dhaabee beekunni maalii fi utuu dhaabee qilleensa nurraa dhaaba ture utuu Waaqayyo hojii dhaabee yookaan immoo dadhabee yookaan hojii dhaabee jedhanii qilleensa isa manuu bakkeedhaa fudhannu yookaan isa manuu deddeebifnu kana daqiiqaa murtaa'eef dhaaba jechuudha. Yeroo kana maal gaara beektumni maal ta'an ilaala. Mabiraata yoo itti dawwalle mabiraata adii yookaan immoo itti dawwalle lafti dawwalamu hin jiru. Aduullee kaa fedhe aduu yoo dhaamse iyyuu mana keessa ibsaadhaan teenya ala yoo ba'u garuu qilleensa yoo dhaamse qilleensa maayikiroo sekendiidhaan yoo dhaamse waan qabnu dhabna jechuudha rakkisaadha baay'ee cimaadha. Kanaaf Waaqayyo hojii isaa hin hojjeta sababa ta'eef har'as akka fayyinuu fi guyyaan fayyinaa har'a jedhe Phaawulosis guyyaan fayyinaa guyyaatti kennuu qabu. Hamma kaasnee fayyuudhaa fi qophaa'uu nu barbaachisa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u amma warri